Somaliland magaalaa Arabsiyoo jedhamu keessatti lammiileen Itoophiyaa miidhamaa jiraachuu himatu. Torbaan tokkoo fi humnoota nageenyaan reebamaa akka jiran namoonni BBC'n dubbis ibsan. Kanaan dura jiguraan dhala keessa lammiileen Itoophiyaa torbaa Somaaliyaa naannoo Geedoo keessatti hidhattootaan ajjeefaman. Rakkoon jirtu wanta nama reebanii saamanii nama kana uleedhaan tumanii bikka nama dalagaa jirurraa qabanii tumanii waan isaa telefoona maallaqa qaburraa ergatan kan jabeessanii fi kan qaama kana caccabsanii dhiiga fincaanuuf jira jechuudha magaalaa Arabsiyoo hajaamtu fayyada. Waraanaa biree akkasitti ammaan tana hospitaala keessa jira. Fuulilleen katumame ka dalaga jiru jira. Kadha waan qabne qachiisee haakama dhaqee jira. Namni ati hedduudhaa Izaaban qabu hangaan beekuun siyimu jira malee hangaan hin beekne irra guddaadha. Namni miidhaan erga lakkoofsi isaanii hagam? Lakkoofsi isaanii namni miidhame nama 13 na bira jira. Sababi isaan reebamaniif maali? Sababni isaanii leenjiidhaaf Itoophiyaa dhaqee waraanni Somaalilaandii nama 20 achi dhaqaniiti leenjii san dhaqanii dhufanii Oromootichi nu miidha jedhanii asitti miidhaa addaa irra deddeebi'aa jiran suuqanni bada gocha hamaa namarra dalagu jiran bakka warri biyyaatiif waraqaa argaa fi aanaallee dhaqanii waraqaa saabbaan beekan bulchaan aanaadhaa baagadilee qajaamu magaalaa Arabsiyoo keessaa itti gaafatamaan magaalaa Arabsiyoo waraqaa saabbaan beek dura bu'aa Oromooti kanneen handadhabee jeefirraa geggeessa jechuudha. Qaam kana isanirra dhowwuu hin danda'u jedhe? Qaamni kun hin danda'u jee qaama nu olitti firraa dabarsee inni aana dabarsee aanaan gadilee ammaan tana waan irra jiran hin beekne dura bu'aan Oromoo sunis ichuma deemu jira. Warri miidhaa namirraa geggeessuu jiru kun poolisii moo waraana Somaalilaandii? Waraana Somaalilaandii turre geggeessu jira miidhaa Oromoo irratti halkanirraa sa'a afurii mokkana eeda gurbaa jaartii ol bira jiru ol bira gabbaa isa bira gadda tumanii isii akka gochan ta'an irra raawwatan gudeedda addaa gabbaa hundandoo golgara gallaan sa'a lama jaartii keenya bira gadi hin baanu nutuu sodaa isaaniitii fi jaartii bira tattaa'u jirra halkan gadi hin baanu guyyaa malee guyyaa bikka dalagaa hundatti beeku jirra warri ooyiruu dalaginuu hundi isee gaadhaan hundaanii sodaa keessa warra amma jaartii saayibban kiyya jirullee warra Itoophiyaatti ergatee jira sodaatanii nuti lubbuu teenyaan miilaan baafanna yaani maatii haa qabu akkasitti ka baasee nama 5 moo 6 gara galaa kute maatii isaa fudhatee ijoollee isaati jaartiin hundinuu akkasitti rakkoo jabduu deemu jira rakkoon tun guyyarraan amma torbaan geessee torbaan ittuma deemu jirti malee. Jiraattuun waggoota 12 ol magaalaa kan keessa jiraachaa turte wanti akkanaa naannoo kanaatti ta'een beekuu jette amma immoo sodaa hamaa keessa jiraachuu dubbatti. Sodaan nuti qabnu waraqaa leenjii hin qabnu hayyamaan biyya sana hin dhufne gajjenneetuma bulla mootummaan keenyaan nu quban qabu gajjennee bulla. Fakkeenya hojii namaa wajji wallallee nama sanillee biraa dhorkuu hin dandeenyu gajjenneetuma nageenyumaan jiraachaa turre duraanii. Mootummaan biyya kanaa waan gartee mootummaan akka magaalaa sanaatti nu ka'ee Oromoo jedhee nu miidheellee bahaa nuunillee hin jenne immoo ni dhageenya argeessaa malee biyya kana raafaa biyya kana janii namallee buuraan hin turre duraanii. Ammaan kana immoo rakkina samaa kana ammuma torbee kana keessa nurratti geggeeffamu. Mootummaa nama hidhuu isaan halkanuma galgalumaan nama zarafan akka shiftaatiif galgala nama zarafan guyyaallee uummanni biyya kanallee sirraa baasuu hin danda'anii hidhaan hiliine garuu warri tumamee fuuniin saakuma jira fuuniin baqateetuma ooyiruu keessa jira bosona keessa jiranii fuuniin manuma keessaa gadi hin baanu akkasii jiraachuu jiru. Isaniyyuu min keessa dhokattanii jirtanii? Dhokannee jirre galgala gadi hin baanu. Biyya kana keessatti waraqaa qabxummaan qabnu namni akkanumaan seenee dalagachaa jira. Ooyiruu jira biyya kana ooyiruu dalagii ijoolleen Oromoo ooyiruu raajjillee galaa jirtu karaa dhaabbatanii fi yaableedhaan duraanillee reebaa turanii ammallee amma qaama mootummaa uummata Itoophiyaallee biyya seernee dhufee mootummaa kanallee dubbannee dheenyaa akkana yennaan nanuuti nu oliitii hin dandeenyu jaanii akka. Dugaleessi PLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu pireezidantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Radaa dabalatee qondaaltota olaanoo 16 hojii siyaasaa paartichaa irraa dhorkuu beeksise. Taatee kan hordofee hooggantoonni hojiirra dhorkaman bakka bu'ummaa TPLF fi bulchiinsa yeroo Tigraay keessatti itti gaafatamummaa isaanii akka sirreeffamuuf barbaadaa jedhan. TPLF yaa'ii waliigalaa 14 irratti hooggantoonni olaanoo paartichaa kanneen jalqabaatii hagayyaa keessa hin hirmaannee aangoorra kaasuu beeksisee ture. Yaaliin kun boodii filannoo Itoophiyaatiin fudhatama kan hin arganne ture. Ji'a tokkoon booda immoo pireezidantichi bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Radaa dabalatee hooggantoonni olaanoo paartichaa sochii siyaasaa TPLF waliin hidhata qabu hundaatti akka hin hirmaanne ibsa wiixata baaseen dhorke. Koor TPLF 14 irratti hooggantoonni dhorkaman kunneen dogongora isaanii hubatanii dhiifama gaafachuu aduu ji'a tokko keessatti deebi'uu jedhamee eegamus waan eeyyamamoo hin taane paartichi keessa dhorkinee jedha. Ibsa baasan kanaan obbo Geetaachoo Radaa dabalatee hooggantoonni paartichaa 16 ta'an keessa paartichaa ta'uun shira dalaguun paartichi diiguuf hojjetaa turanii jedha.
Hooggantoonni dhorkaman kunneen aangoo mootummaa yeroo fi kennameef fayyadamu karaa seeraan alaa maallaqa bittinsaa jiru jechuun himate. Obbo Geetaachoo fi hooggantoonni dhorkaman 16 kaan TPLF bakka bu'uun hojii kamiyyuu akka hin hojjenne murteessuu ibsan. Hooggantoonni dhorkaman kunneen yeroo fi aangoo bulchiinsa naannoo Tigraayitti kenname ilaalchisee qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin dubbachuu kan sirreeffamuu ta'a jedhee ibsi kun hime. Siyaasa Itoophiyaa keessa waggoota hedduuf ka turan Profeesar Bayyana Pheexroos boqochuu isaanii jalqaba miidiyaa hawaasaa irratti ka ibsan Ministeera Muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadi. Profeesar Bayyana Pheexroos siyaasa Itoophiyaa keessatti nama gumaacha guddaa qabanii fi siyaasa karaa nagaan gaggeeffamu keessatti nama bu'uuraati jechuun Ministeerri Muummee Abiyyi isaan ibsaniiru. Gameessi siyaasaa kun dhibamanii yeroo dheeraaf wal'aanamaa turuu ka ibsan Ministeerri Muummee Abiyyi du'uun nurraa adda ba'uu isaanii wayitan dhaga'u onnee koorraa gaddeeraa jedhan. Duudhaan isaan ka'anii darban akka itti fufu nan hawwaa jedhan Ministeerri Muummee Abiyyi. Walitti qabduun gamtaa paartilee siyaasaa Itoophiyaa duraanii fi dura teessuu itti aantuun dhaaba Sooshaal Dimokiraatikii Dr. Raahel Baafees gumaachi siyaasaa karaa nagaa Profeesar Bayyana olaanaa ta'uu BBC'tti himan. Dr. Raahel dhaaba Profeesar Bayyanaan hoogganan keessatti itti aantu yoo ta'an dirreen siyaasaa bal'atee bakka marii akka ta'u gahee bahaniiru jechuun dubbatu. በዋናነት በኢትዮጵያ አንድነት ያምኑ ነበር። አድድሩማኒ ቶኩማ ኢትዮጵያቲ አማን ቱሬ ፓርቲሌ ሲያሳ ጅዱ አሞ ኢላች ሲያሳ ራት ሁንዳውን ወሊን ሆጀቹ ፊ ሁንድ ጫላሞ ቢወሎ ዱርሱን ሆጀቹቲ አማን ቱሬ ከናፊስ ዋን ሄዱቅ ኢንዴሳ ፊ ቀብሳ ከን ቱረን haal qabatamaa beekanaanii paartilee siyaasaa bibbittinnaanii baay'atanii socho'aa akka jiran addaddummaa ijoo qabatanii mitii jedhanii tokkummaa fiduu fi dirree siyaasaa gar waliin dubbiitti gar marii fiduu fi siyaasni waraanaa fi walajjeesuu wal saakaluu keessaa akka baanuu namni ifaajee guddaa godhan. Ibraati kibbaa wayita ijaaraniis Hamarat Shaayilis wayita hundeessan sadarkaa diyaasporaattis tokkummaa uumuu fi duul godham keessaa qooda qaba. Sadarkaa hoogansaatti keessa ture. Bara 1950 ka dhalatan Profeesar Bayyana Pheexroos barnoota isaanii yuunivarsiitiiwwan biyya keessaaf biyya alaa bebbeekamoo barataniiru. Namni siyaasaa gameessi Itoophiyaa kun yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa baayoloojii turan. Duraan godina Hadiyyaa naannoo filannoo Badawaachoo jedhamu bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa keessa ka turan Profeesar Bayyana Pheexroos hanga yeroo dhiyootti dura taa'aa Fooramii Dimookiraatawaa Itoophiyaa jedhamuun ka beekamu Madirak turan. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed bara 2022 ji'a amajjii keessa Profeesar Bayyana Pheexroos Daayreektara Inistituutii Qorannoo Imaammataa gochuun muudaniiru. Profeesara barnoota saayinsii baayoomeedikaalaa ka turan namni siyaasaa gameessi kun bara 1950 kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaatti dhalatan. Digirii isaanii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee duraan Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee tokkoffaa jedhamurraa bara 1973tti argatan. Isa booda gara Ameerikaa imaluun barnoota isaanii sadarkaa olaanaatti fufan. Bara 1977 digirii isaanii lammaffaa Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa Wisconsin Madison jedhamurraa argatan. Bara 1986 ammoo achuma Ameerikaatti Yuunivarsiitii argamurraa digirii sadaffaa PhD'n barnoota fayyaa hawaasaa fi dhibeewwan tirooppikaalaa yookaan Tropical Disease and Public Health jedhamuun argatan. Profeesar Bayyana Pheexroos nama siyaasaa gameessa akkasumas barsiisaa beekamaa fi qorataa ta'uun Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoota hedduu sadarkaa digirii jalqabaa haga PhD'tti qaraniiru. Daayreektara Inistituutii Qorannoo Imaammataa ta'uu isaanii dura jaarmiyaalee hawaasaa hedduu keessatti tajaajilanii jiru. Profeesar Bayyanan hojii barnootaa fi qorannoo tokko jedhanii ka eegalan Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnoota baayoloojii keessatti. Bara 1986 hanga 1991tti dursaa damee barnoota baayoloojii ta'uun tajaajilaniiru. Bara 1989 hanga 1991tti waldaa qorannoo baayoloojii Itoophiyaa Biological Society of Ethiopia hundeessuun hoogganaa turan. Bara 1997 hanga 2000 dura taa'aa koree gorsituu dhimma fayyaa fi misooma dhaabbata fayyaa addunyaa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2013-14 Ameerikaatti deebi'uun Yuunivarsiitii Chicaagoo keessa barsiisaa turan. Bara mootummaa ce'umsaa 1991 hanga 1993 deetaa ministeera barnootaa ta'uun tajaajilanii turan. Akkasumas yeroo dheeraaf mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa seenuun siyaasa biyyattii karaa qabsiisuu keessatti gahee olaanaa gumaachaniiru. Barreeffamootaa fi qorannoowwan 120 ta'an kan maxxansiisan Profeesar Bayyana Pheexroos kitaaba mata dureensaa qajeeltoo bu'uura baayoloojii yookaan Basic Principles of Biology jedhu barreessaniin hedduu beekamu.
Kam dhageeffataan oduu waa'ee boqochuu Profeesar Bayyanaa Petros. Profeesar Bayyanaan nama waggoota dheeraa fi siyaasa Itoophiyaa keessatti waan hedduu gumaachee boqochuu isa jalqaba miidiyaa hawaasaa irratti kan ibse Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. Profeesar Bayyanaan siyaasa karaa nagaan gaggeeffamu keessatti nama bu'uuraati jedhe. Namoonni hedduun waan hedduu gaddi isaanii ibsachaa jiru. Ashama qayyamtoota daawwattoota keenya oolmaa guyyaa lamaan kana kaleef dheengadda oduu ijoo qabanne isin dhiyaannee jira. Akkuma beekamu Soomaaliyaa lolli wal gaarreeffannaan Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduu jiru daranuu akka malee hammaatee jira. Yeroo ammaan tana Soomaaliyaan karaa bishaan baharaatiin baharaa barbaadettee gaaffii dhiyeesseef irraa kan ka'uudhaan Itoophiyaan Somaalilaandiidhaaf biyyeettee beekamtii warraa kanuudha. Itti aansuudhaan inni biraa ammoo Somaalilaandii akkamitti ajajama wajjin alatti karaa Somaalilaandiirraan bishaan karaa harkachuu dandeessu kan jiru yeroo ammaan tanaatti dorgommii lolli hamaan kan gaggeeffamaa jirudha. Hamaa wal qabatee yeroo akkuma beekamu pirezidaantiin Soomaaliyaadhaa imbaasii Itoophiyaa hundaa baay'ee firaayuudhaan Tiyansee waraana Amisoonii kan achi mootummaa Soomaaliyaa achi nageenya Soomaaliyaa eegaa jiru hunda akka godhanii baafamee ture. Yeroo ammaan tanaatti mootummaan Soomaaliyaadhaa akkamiin wanti kun ta'a Itoophiyaan biyya keessa galtee biyya bakka lamatti qoodu deemti jechuudhaan karaa yeroo takka karaa naannoo Isaayyaas Eertiraa deemee achitti Isaayyaas wajjin marii garagaraa geessee akka hunda leenjii garagaraa godhaa ture. Isaan malees yeroo biraas karaa biyya Turkii deemee nageenya daangaa eegee jechuudhaan waraana Turkiillee kan buustee doonii irratti buusaa nageenya Soomaaliyaa eeguutti itti jirtudha. Inni biraa immoo inni Ijiptiin mootummaan Hassan Sheikh Ali kan pirezidaantii Soomaaliyaa Ijiptii deemuudhaan sababa Ijiptii fi Itoophiyaan lola siyaasaa bishaan Abbaay kana irraa qabdii yaada jiruun wal gaarreeffannaa gargaaraa tureef carraa kana fayyadamuun yeroo hedduu yaada Ijiptii deemuudhaan biyya kiyya daangaa waraanaa kottuu seenee waraana wal lolchuudhaaf tajaajila garagaraa hunda akka waliin goone jechuudhaan mariisee ture. Mariisee yeroo adda gaggeeffamee ture amma yeroo ammaan tanatti mariin Ijiptii fi Soomaaliyaa waliin godhan ifatti waraana kan erganidha. Ijiptiin waraana hedduu karaa magaalaa Soomaaliyaa galchuudhaan sammallee xiyyaaraan kan galchite. Yeroo ammaan tana ammoo haalli deemaa jiru Soomaaliyaan waraana Ijiptii daangaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu buusuudhaan tarkaanfii takka mootummaan Itoophiyaa yookaan as daangaa seenu taate dhawaadhaa jettee labsee jirti. Kanumatti aansuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaa kan duraan tolfatee ture yeroo ammaan tana Ijiptii miti nuti addunyaa warri faranjiidhaa kan akka Xaaliyaanii fi Ingiliz dhufanii nu koloneeffachuudhaaf hin dadhabanii nuti Itoophiyaa waan taate hin beektanii Itoophiyaan jechuun biyya gootaa biyya faranjii nu gabroonfachuu dadhabdeedha jechuun gama lamaanitu yaadannoo garagaraa gaggeessaa kan jiranidha. Haaluma beekamu yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaalleen waraana garagaraa kan deemaa jiruuf qophii gaasisaa ture guyyaa dabre leengaddaa saales abjiin leenjii waraanaa waraanni hundinuu xiqqaan guddaa qophaa'u qaba jechuudhaan waraanni xaabiin takkaanfiin takka kan eegalamu taanaan Ijiptii fi maanoo qabattee jechuudhaan mootummaa Soomaaliyaadhaa isin dhabamsiine jechuudhaan dhaadannoon garagaraa yeroo ammaan tanaatti gaggeeffamaa jira. Haalli ammaan tana yeroo ammaan tana deemaa jiru guyyaa lamaan dabree Itoophiyaalleen mootummaa Hargeysaadhaatiif duraan qoonsiilettee kan ergitee turte dippiloomaasii turte guyyaa dheengaddaa karaa imbaasii guutuu akka biyya beekamtee guutuu argamtutti imbaasii hidhattee ergitee turte. Imbaasii Itoophiyaadhaa Soomaaliyaan Hargeysaatti ergitee waan kana ta'uudhaan Soomaaliyaan illee hedduu waan gammaddeef sababa Ijiptii waraana Soomaaliyaa buustee jirtu jechuuf daangaa bishaanii guutumaa guututti mootummaan Itoophiyaa akka kontiroolee daangaa Soomaalilaandii gaggeessu Itoophiyaadhaaf dabarsite. Yeroo ammaan tanatti mootummaan Soomaalilaandiin Hargeysaa uummata isaa waraana isaa kan